Laban international group crisis jamu gabasa basen warani Itio Ertra jalqabuuf carraati qoqofee eeggachaa jiraachuu fi waraanni jalqabuuf deemu kun Suudaan fi biyyoota Afrikaa humna qaban hedduu harkisuu akka danda'u himuudhaan gaafa Afrikaatiif waraanni kun balaa guddaa ta'uu akeekkachiise. Bal'ina utuu egeree miidiyaatiin dhiyeessina. Daawwannaa pirezidaantii Turkii Rasiib Xayyib Erdogan magaalaa Finfinneetti taasise hordofuudhaan pirezidaantiin Israa'el Isaaq Herzogis torbee dhufu kana Finfinnee kan daawwatu ta'uun dhaga'ame. Kunis qeeqa pirezidaantiin Turkii Erdogan Israa'el Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kennu ilaalchisee akeekkachiisa kennee deeme faana dhahuudhaan hambeelame ta'uun himamee jira. Bal'ina utuu egeree miidiyaatiin dhiyeessina. Miseensonni Koree hojii raawwachiiftuu fi jiddu galeessa paartii badhaadhinaa mootummaa federaalaa walgahii ariifachiisaa yaamuudhaan taa'aa jiraachuun ibsame. Bal'ina utuutiin dhiyeessina. Dabali minda mootummaan Itoophiyaa marsaa lammaffaa taasisee abbootii seeraa fi muudamtoota mana murtii olaanaa hanga ammaatitti dabalamuu dhabuu isaa komii kaase. Daawwattoota fi hordoftoota egeree miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu. Guyyaan irraa gurraan dhala 19 barra 2026 kanneen amma isin dhageessan hanga footoo egeree miidiyaati. Amma bal'ina oduutti aansina. Dhaabbanni idil addunyaa International Crisis Group jedhamu gabaasa guyyaa kaleessaa baaseen Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti waraanni jalqabu wallabdeen hammachaa jiraachuun sababa akka ta'e ibsuudhaan waraanni kun yeroo barbaadetti dhowwuu akka danda'u akeekatee jira. Dhaabbanni idil addunyaa kun waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti ka'uu akka danda'u himuudhaan waraanni kun jalqabuuf biyyoonni lameenuu sababa eeggachaa jiraachuu hime akeekkachiisa cimaa kenneeti jira. Gareen rakkoo idil addunyaa dhimma nageenya irratti xiyyeeffate International Crisis Group gabaasa qorannoo haala hamaa Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas naannoo Tigraay irratti hundaa'uudhaan gabaasa qorannoo haarawaa baaseen wallabdeen Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti hammaataa dhufe akkasumallee wallabdeen mootummaa federaalaa fi TPLF haaromfame gara waraanaatti jijjiiramuuf qarqararra akka jiru akeekkachiise. Dhaabbanni kun walitti dhufeenya walxaxaa mootummaa lameen Dr. Abiy Ahmed fi Isaayyaas Afwerqii akkasumas TPLF gidduu jirutti qorannoo taasiseen walitti bu'iinsi cimaa gaafa Afrikaa keessatti dhalate yeroo eeggachaa jiraachuu ibsee jira. Akka gabaasni kun ibsutti yeroo ammaa tana humni waraanaa guddaan magaalaa Finfinnee irraa gara kaaba Itoophiyaa magaalaa Baardar irraa gara kaaba Itoophiyaa akkasumallee magaalaa Asmara irraa gara daangaa Itoophiyaatti socho'aa jiraachuu himuudhaan biyyoonni lameenuu eenyu dursee waraana akka eegalu wal eeggachaa jiraachuu gabaasee jira. Haalli biyyoonni lameen waraanaaf qophaa'aa jiran kun biyyoota lameen qofa otoo hin taane gaafa Afrikaatiif sodaachisaa fi yaachisaa ta'uu gabaasni kun ibsee jira. Dhaabbanni kun ibsa baasee wantoota adda addaa waraana kana kakaasuuf sababa ta'an irraa akka of qusatan akeekkachiisuudhaan waraana jalqabuun salphaadha garuu dhaabuun baay'ee rakkisaa ta'uu hubachiisee jira. Kana malees Daayirektarri sagantaa Afrikaa Muriitaa Muutii Gaannaa akka jedhutti Itoophiyaa Eertiraa fi naannoo Tigraay jidduutti waraanni haaraan gaggeeffamuuf itti fufinsa kan hin qabne fakkaatullee garuu balaan kun ammaaf qaamolee sadeen isaaniitu waan ifirraa ittisanaa fakkaatan malee deebi'ee dhalachuudhaan itti fufinsa qabaachuu ibsee jira. Tiyaanaan Daayirektara dhaabbatichaa Maagnus Taayilar erga waraanni Tigraay xumurame as hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa hammaataa dhufuu isaa hubachiisuudhaan kunis irra caalaan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed buufata galaanaa argachuu fedhii qabaachuu isaarraa kan madde ta'uu ibsee jira. Eertiraan fedhiin Itoophiyaa kun waraana dabalatee jettee sodaa kan qabdu waggaa ta'u haleellaan diroonii mootummaa federaalaa humnoota Tigraay irratti raawwatame kun yoo kan hammaatute gara waraanaa guutuutti jijjiiramuu akka danda'uu fi Eertiraan gara walitti bu'iinsaatti harkisuuf carraaqaa jiraachuun ibsee jira. Walitti bu'iinsa haaraan kaaba Itoophiyaa keessatti uumamu walitti bu'iinsa Suudaan waliin ta'uun qooda fudhattoota alaa humna qaban harkisuu fi naannoo galaana diimaa jijjiirama hin qabne tasgabbii dhabsiisuu akka danda'u dhaabbatichi akeekkachiisee jira. Biyyoonni Afrikaa dhiibbaa guddaa qabanii fi michoonni idil addunyaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduu seenuuf tattaaffii dippiloomaasii isaanii cimsanii akka taasisan waamicha dhiyeesse. Fedhiin Itoophiyaan buufata galaanaatii fi balaa abbaa biyyummaa Eertiraa irratti haleellaa raawwachuu dabalate garaagarummaa jirus gama lachuutti hiikamuu akka qaban dhaabbanni kun waamicha dhiyeessee jira. Dhiyeenya kana pirezidaantiin Turkii Rasiib Xayyib Erdogan daawwannaa isaa Itoophiyaa taasiseen dhimma wallabdee Itiyoo Eertiraa dabalatee haala nageenya gaafa Afrikaa irratti ministeera muummee Itoophiyaa marii taasisuun ni yaadatama. Pirezidaantiin Turkii kun marii ministeera muummee waliin taasiseen hariiroo tumsa guddina waliinii gama misooma indaastirii teekinooloojii barnootaa fi fayyaa irratti biyyi isaanii Turkiin Itoophiyaa kan deeggartu ta'uu ibsa baaseen beeksisuun ni yaadatama. Kana malees pirezidaantiin Turkii Erdogan ibsa keessatti haala nageenya gaafa Afrikaa ilaalchisee beekamtii biyyummaa Israa'el Somaalilaandiif kennite kaasuudhaan gochi Israa'el kun nageenya gaafa Afrikaatiif gaarii akka hin taane kaasuudhaan nageenya itti fufinsa qabu fiduudhaaf abbaa biyyummaa biyya tokko dursuun dirqama ta'uu beeksise. Dubbii pirezidaantii Turkii Rasiib Xayyib Erdogan daawwannaa isaa Finfinneetti taasisee dubbate kana hordofuudhaan biyyi Somaalilaandii ibsa baafteen Somaalilaandiin murtee imaammata alaa naannoo mootummootaa fi uummattoota naannootiin ta'uu akka qabu cimsitee ibsuudhaan Turkiin ejjennoo rakkoo naannoo hammeessuu danda'an irraa akka of qusattu akeekkachiifte. Wal kabajuuf jidduu seenuu dhiisuu fi murtoo abbaa biyyummaaf beekamtiin akka kennamu Somaalilaandii gaafachuudhaan ibsa Erdogan kun ibsa fudhatame hin qabne jechuun balaaleffannaa qaban ibsan. Ibsaa
في كبرزيدنتين تركي رسيب طيب اردوغان اسرائيل رتي كان خنا هردفدان ويا لما فاتي برزيدنتين اسرائيل اساق هيرزوغيس توربيدو فخنا ونا اساق ويا توكوف اثيوبيا تتايسوف اكجرو غازيتان بيه اسرائيل ستايم اوف اسرائيل غباسه جرا برزيدنتين اسرائيل كونيس اكما برزيدنتي تركي رسيب طيب اردوغان ورتيسا كستي وغندو تولانو اثيوبيا ولين مرياتو جامي خني غموغاتو داونانتون قامت تافي اسرائيل بيوت افريكا ولين هاريرو قب ببلسوف تاس ترتي كان داوتاون ابساميت جرا hooggantoonni olaanoon mootummaa Itoophiyaa magaalaa gurguddoo fi naannolee irra dhufan gama gadi fageenya guyyoota sadiif taasisaniin filannoo itti aanturatti qaadhimummaaf dhaaba nama bakka bu'uuratti murtee kan kennaman ta'uun ibsame. Gamaggamni kun namoota dhuunfaa raawwii hojii gataanaa qabanii fi amanamummaa dhaabichaaf dhaban kan ari'u hoggaa ta'u keessumattuu filannoo itti aantutti hooggantoonni paartichaa bakka bu'uun akka hin dorgomne dhorkamanni jiraatu jedhamee kan eegamuu fi tarkaanfiin tun aangoo hin barbaachifne dhaabicha keessa jiru hir'isuuf kan kaayyeeffate ta'uun ibsame. Akkuma kanaan dura mul'achaa ture qondaaltonni mootummaa naannoo isaaniitti walitti bu'insa kakaasan ni jiraatu moo hin jiraatu jechuudhaan yaadduun kan uumame ilaalamuudhaan tarkaanfiin kan fudhatamu ta'ullee ibsame. Akka maddeen walgahii tanatti dhiyoo jiran gabaasanitti haalli nageenyaa yeroo ammaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa filannoo qaadhimummaa paartii irratti dhiibbaa guddaa geessee jiraachuun ibsameet jira. Qondaaltonni tokko naannoo filannoo isaanii keessatti hayyama dhabuu yookaan yaaddoo nageenyaatiin gara naannoo nageenya qabu birootti jijjiiramuu akka danda'an keessa beektonni yaada dhiyeessan ibsaniitu jiru. Yeroo badhaadhinatti wallabdeen nageenyaa fi diinagdee biyyattii hammaataa dhufe qoramaa jiru kanatti hokkir keessoo akkasii jiraachuu dhaabichaaf tarkaanfii murteessaa ta'uun ibsame. Haa ta'uti malee gamaggamni kun karaa nagaan xumuramuu moo qabsoon aangoo karaa siyaasaa haaraatti fida kaja'uu fi yaadni jedhuu fi mariin guyyoota sadiif taasifamte kun dhimmoota biyyaalessaa yeroo ammaa irrattis kan mari'atu ta'uun ibsameet jira. Haaluma kanaan marii tanarratti gamaggamni erga taasifameen booda murteen kan kennamu hoggaa ta'u murteen gamaggama booda murtooytu siyaasa biyyattii irratti dhiibbaa guddaa ni qaba jedhameet eegama. dabalii mindaa mootummaan Itoophiyaa marsaa lammaffaa taasisee abbootii seeraa fi muudamtoota mana murtii olaanaaf hanga ammaatitti dabalamuu dhabuu isaa komii kaase. Abbootiin seeraa yaada maddeeniif kennanii hojii hojjetaa jiru akkaan ulfaataadha yoo jedhani namoonni meeshaaleewwan garaagaraa gurguranii dabalii mindaa taasifamee jira jechuun qaala'insa jireenyaa daran nutti hammeessanii jiran kan jedhan yoo ta'u durgoon hojjetaa hundaaf fooyya'ee nu hin ilaallatu hanga ammaatitti jedhani. Haalli kun abbootii seeraa dabalatee muudamtoota mana murtii biraatti gungumaa olaanaa uumaa jiraachuu kan eemarme yoo ta'u hooggantoota keessaa maaliif kun akka ta'e kan gaafatanis hin jirre akka ta'e himuun abbootii seeraa hundinuu ni ari'u gaabbitu jechuudhaan wantoota garaagaraatiin naamusaa seeraa irraa jechoota darbee nutti dubbataa jiru jechuun komii isaanis dhageessanii jiru. Birookiraasii manichi walxaxaa fi iftoomina akka hin qabaannes abbootiin seeraa kunniin kan himatan yoo ta'u barbaachisummaa hojjetaaf jiruu fi abbaa barbaadee sababa gahaa malee hojiiwwan isaanii irraa akka gadhiifaman taasifamaa jiraachuu fi iddoolee garaagaraa fageenya irratti namoonni ramadamanis durgoo gahaan akka kennamaaf hin jirre himatanii jiru. Akka waan abbaa seeraa malaammaltummaa hojjetuutti ilaallamuun mallaqa seeraan ala akka waan argataa jirutti ilaalamaa jira kan jedhan abbootiin seeraa kun dogongoraa guddaadha jechuudhaan komii isaanii dhageessisanii jiru. Namni malaammaltummaa raawwateef abbootiin seeraa lakkoofsa walabaa ta'anii haala sirrii ta'een qoratamee ittiin yakka yoo ta'e irraa qulqullaa'uu qabaata yookaan seeraan itti gaafatamuu qaba malee waan hojjettoota mootummaa hundaaf mootummaan biyyattii labsee hanga ammaatitti kafaltii mindaa nuuf taasifamuu dhabuun isaa komii guddaa nurratti kaasee jira jedhani.